فيديون كوني شامرانيف dubartoota hundumaafuu addunyaa tanarratti dhiira barsiisuurra harka hedduu dubartii barsiisuun bu'aa hedduu fiduu danda'a. Jijjiirama guddaallee fiduu danda'a. Laakiin dubartoota keenya wanni barsiisuun faayidaa guddaa qabu duniyaa caala diin barsiisuun isii faayidaa guddaa isiif kenna. Osoo nani malika biyya takkaa rabbiin na godhe dubartoonni kamiyyuu osoo gara bultii hin seeniin duratti akka diin isaanii baratan nin dirqisiisa ture. nama sartifikeeta diin hin qabne akka inni gara bultii seenuun hin godhu ture. Li'annahu dhaloota jijjiiruudhaaf wanti kun waan guddaadha jedhee waan yaaduuf waan argeefilleedha. Fakkeenyaaf akka lu'ulu'aatti yoo fakkeenya ofirraa ka fudhadhu taate ani waggaa 12 barnoota idilee baradhee eegas waggaa 4 yuunivarsiitii keessa ture. Walumaa galatti turtii waggaa 16 booda sartifikeetii akka addunyaatti bachelor degree applied mathematics idhaan fudhadheera alhamdulillah rabbil alamin. It's not bad. Badamiti kana arkachuun illeen milkaa'ina guddaadha. Haasaa addunyaa tanarra namaan haasoftuuf namni itti isin tuffatu. Laakiin wanni seenaa hin qabne, wanni gadda hin qabne, wanni gartee figatee hin deemne, hiriyaan dhugaa, saaxibni dhugaa, dachirrattillee, qabrittillee bakka hunda si jalaa nafne kalaama rabbii kana. Wallahu alladhi nafsii biyadihi ani digrii kana jechuun barnoota amma fixe kana bu'aa bayii hedduu itti dabarseetiin hin fixe. Shamara ta'anii yuunivarsiitii seenuu fitnaa. Shamara muslimaa ta'anii yuunivarsiitii seenuun immoo fitnaa dachaadha. Hedduu ulfaata nama beekuuf jechuudha. Dubra taatee yuunivarsiitii seenuun keessatti immoo islaama ta'uun adabbii mataa isaati. San hunda dura dandeettii tiyyaanii miti tarabbiitiin haraas gaheera. Akkana godhe akkas ta'e acheevee akkasi. Sun ala dargamu rabbiin naaf kenne takka alhamdulillah akka eebbifamuu qabutti eebbifame. Garuu ani gammachuun an addunyaa kanarratti itti gammade tana fakkeenya guyyaa dhalootaati. Namni guyyaan eebba isaa jechuun guyyaa dhaloota lammataa jechuu dandeenya. Garuu ani gammachuu gaafa quraana kana gadiin gahu gammade hin gammanne gaafaan eebbifamu jechuudha. Li'annahu quraanni kana addunyaarra sindiisu. Qabrii jalatti sindiisu. Ani fitnaan fedhe addunyaa tanarra natti haa dhufu. Rabbi wajjin numa bira tara. Garuu rabbiin fitnaa diiniin rabbi sin hin fattaniin. Ammas fitnaa quraana kana onnee tiyya keessaa haaquun sodaadhaan. Ani sirba dhaggeeffachuu jibbuu osoo hin tahin dhaggeeffachuurraa fagaachuu osoo hin tahin niin sodaadha onnee tiyya keessaa haqama jedheetiin. Waan hin sodaadhuuf even osoo narrallee dhufuu baatee natti tola. لأنه وني لما وني تككيف التوليتين قبمت وان تيف دبرتوتا وني فينان قمنا قرآن كان بالله عليك رب ما كيسني دين كيسن بردا بلتيتي سنة كتقبتن بيتا جرينا كيسنا كتوفتن بيتا كادو في مرتقار في ديفينين اوف قد دابتين سقبدن قالو تججرو دنديتن قدس الماني رتنا نيغا قداك ابو شامراني ملي ديرامتي ديرتي غهي نساني مراس ilmaan sheekota ulamaa gurguddaa ka gartee muuziqaa baasan hedduu isaanii arguu jirra. Ilmaan haati isaanii garuu ilmii qabdu. Haati isaanii quraanaa fi hadiisa qaraatee jirtu jallatuun isaanii ni ulfaatan jallatan. Li'annahu dheengin isaaniitu quraana waan ta'eef ni qaraati ni wayitasiin qaraatu ni dhagaa. وتيسي وهي جتوني لقى حاسفني في ذكري وانت هيف قدني الماني مو هذا الراجل فقاتو يودا لو تكنا نيجي تشرك جنوتاتي دبين اسكيس صونتين اسكيس تهفته تانا ربي لنا الراقبك فايدا وانت انا كيف جرتو والله اسو اخرتو تملكان ان جرتو تهي الدنيا متنا جتيو واحد دف كيساك نمني درين نغاري جرهچو برباد دين اساها براتوتي كيساهو شمرن جرا شمرن يرابرچو ارغتن مو غدابداتي قرا لانه اننت سنغدابتي قراتي وانت هيف جچودا مي اكا شمرنيتي سينا هذا لينو فيكنا ولا قراش سنيتي مي سينا غداتك هذا لينو انيس ربي جچن فقبو ديما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته